Azjala hidhatee horarii TV irraa jiru jechaa jiru. Kolotu chiikii wajjin ta'e bareeda ture beektaa gaaffichi. Inuma kaje. Teessiftee nyaatti. Teessiftee nyaatti. Inni qotee xaafii adii safaree. Otuun beekin lakkaa nuti koomodiinota turre. Abbaay. Isa gaafa akaayidhaan bulleessin lakkaattanii. Oomii sololoo qilleensi raasu. Achi kutaa afuritti guyyaa tokko. Kai waanuma feete jedhinaa jedhe. Akkam nagumaa, akkam nagumaa, asham nagumaa fayyumaa hundi keessanii doolaariif yuuroo fakkaata fuulli keessanii waan tokko maa shakkinaa wallamnaa jettanii walluhaa agarsiise kunoo. Rabbinni guddaani. Ana entertainmentiin. Ana entertainment takkini beekami. Ana entertainment egaa yeroo ammaa kana miidiyaa afaan Oromootiin akka addunyaatti. Ana hidhee jalqabee wanta inni gandarra utaaleef hin beeknu godinni itti fufaa. Godinni itti fufaa. Oromiyaa entertainment ta'a. Walii gallee deemee Itoophiyaa entertainmentis gaafa waaqayyo jedhe. Waaqayyo walii gallee. Hin guddata jechuudha. Hin guddata. Kanaaf hundi keessan kan daawwachaa jirtan warri jaarsaa, warri jaartii, warri daa'immanii, warri araartan, warri mana keessa gurguddoota amma gabbiseef takkee gaafa agartan. Xinnoo ishee kurfee beeku. Kolfuun mirga keessanii akka fedhii keessaniitti kolfuudhaaf garuu qophaa'otaa yeroo hundumaa maaliif seete? Kanaaf har'a quxisuun jalqabu yeroo baay'ee hangafa innaan buzeen areeda yeroo 150 ol addateera gaaffiidhaan hin hafuura kutaa. Iji kee akka baatirii loo ibsaa jira areeda namaa laaltee hangafa namni hangafa kutaa. Ajaa'iba rabbiiti qotta. Dubbii dhumti galagalchoodha beektaaf gaaffii isa xumurarratti gaafachuu qabutu jalqabarra naa dhufe. Yeroo baay'ee beektaa zeddii irraa asii gadi jalqabuun dandeessaa barreeffama warra araba. Buzee gaaffiin gaafadha gaggabaastee naa deebista ishee akka baradu yeroo hin qabnu waan ta'eef yeroon. Tole warri mudannoo kee addaa aktiivii irra sammuun kee. Kan ajaa'ibaa jirayyuu. Mudannoo kee addaa yoomuu hin irraanfanne. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya takkeettis egaa irra gaafna gaafachuu dhufte galatoomsin jedha gaaffii keetii mudannoo kana gaafachuu keetiif jechuudha. Mudannoo kana hedduu jiru. Isaan keessaa garuu waanuma na mudate isa dhuguma isaa huni inni rakkoo maal qabu. Maasila sobiin jedheen. Abjoo hojjetanii beektu dhugaa jechuun gaaffiin isin gaafadha. Abjoo hojjetanii beektu daawwattoonni keenya. Abjuu keessaa garuu abjuun Ameerikaa irraa dhaga'u yeroo baay'ee tokkoon qaamaan argiyan mudannoo keessaa kan hin irraanfanne jechuudha. Ingiliffaan abjoote jechuudha. Guyyaa tokko jechuun dubartiin Ameerikaa tokko maal goote yeroo manni itti gubata abjuu isheetiin. Abjuudhaan bar qodaa TV firiijii mana keessaa alatti gadi daddarbatti callistee maal jenna mana gubachaa irraa abjuu isheetiin beekte. Garuu isheen isuma dhuguma gochaa jirti. Fiilmii moo abjuudha? Fiilmii miti abjuudha malee mudannoo addunyaa irraatti. Gaanis akkasuma gaafannoo nama qaba. Ifa mana hundumti keenya nama jenna waan ta'e guyyaa tokko deemnee boqojii deemnee. Erga deemnee booddee riba dhaqee rafne abjuu ajaa'ibaati. Ani hunda kana wanta ta'e kana yaadadhu ammallee akka abjuu masarratti yaadadha. Garuu mana keessaa fincaan akkas fincaa'achuu jedhee halkan sa'aatii 10 keessa mana beera. Hoteela sanaa gadi ba'eera maaliif akkam ba'e mana san keessa jiraatu natti fakkaata ture hoteelicha jechuudha. Sana booda olii gadi hin joona abjuu kootiin hin godha. Anaaf garuu gochumaa hin gochaa jira. Sana booda dhaqee kilaasii namni keessa rafaa jiru ol deebi'uudhaaf bakka wallaalee abjuu kooti waan ta'eef kilaasii namni biraan keessa rafaa jiru keessatti nul seena. Humnumaan kadhadhee mana kooti maatii mana kooti waama arrabaan naan jedhanii garuu ol lixuudhaaf jedheen inuma rakkisaa inni iyyuu maansaa mana keessaa namni keessa jiru sun inni iyyaa akka raamuu dubartii garuu abbaa manaa bira jiru waan waaqayyoon biraadha keessaa. Sana booda gaafa naqee ol lixee humnaan isheen adiin maskootiin akkas isa siigaattuudha mastaawatiidha. Banadhee ol seenee keessa galu. Qawwiti. Iyyaarti amma ibsaa bobeessitee gaafa argu nama diimaa as jala hidhatee horarii TV irraa jiru jechaa jiru. Yoo nama argu reebisee na eetan waan itti jiru wallaaleetan anis duukaa iyyuu waan haraan arge waan gargaartee iyyuu. Iyyee isheen iyyeetti annan iyya. Deebi'uuf duuba deebi'ee maskootii irraa lafa dha'ee bokkaan itti roobee abjuu sana keessatti obbaree amma munaasuun taane naa'ee gara iddoo kotteroon dhaqee deebi'u kiiloo meeqa seeraan. Abjuudha kun egaa sun dhugumaatiin mudannoo gosa dhugaa hin raafannedha.
Kuni abjuu duriyeeti. Otoo bakki itti lixxe sun dhiira ta'eeti. Yookiin abbaa mana barbaadee. Waaqatu si oolchee gaa. Irraanfatamu. Dabaree wal gaafannaa jedhaniiru. Akka addunyaatti. Meeqa biyya kanatti gaaffii baay'ee jira garuu deebiin immoo gaa kana karaa wal gaafannee dabaree walii deebisna waan ta'eef dabaree wal gaafannee ajaa'ibadha. Buzee beekta. Buzee fuula bal'aa. Buzee kana wajjin haalli buzee wajjiniin haalli walitti isin fide. Akkamitti walitti dhuftan haalli walitti isin fide. Maaltu walitti isin fide? Kunutu ciikii wajjin ta'e bareeda ture beektaa gaaffichi. Buzee wajjin si gaafadhee bara. Natti kana gaaffiin keenya. Amma gaa buzee nan beekanaa jedhee jira. Akkamitti walitti dhufan akkamitti wal baran haalli walitti dhufiinsa isaanii maal fakkaata? Tokko natti bulchu. Gaggabaabsa kan dheeraadha waan ta'eef. Jalqaba buzeen beektaa mana barumsaa biiftuu gimbittiin si argee beektaa. Deemsi kee adda beektaa ijoollee barattoota hedduu keessa koo keessa. Keetti deema. Maaliif seete tabba ba'uudhaaf fakkaata wanni isaanii tabbarra bakki itti dhalatee jitti deema. Maaliif bishaan kun hin jiru. Gumii HIV keessa turte moroo sana. Abdii borii gimbi. Yeroo baay'ee chiikonni baay'ee mosi bira inni walaloo dubbistaa waan adda addaa waan ta'eef. Masa kanaa baay'ee nu fayyadee. Gumii sana keessa dubartoota baay'ee ta'ee beeku isa booddeessi gaafa dhaqofaati. Deddeema. Nayyaara daboo. Yuunifoormii mana barumsaa biiftuu gimbii sana beektaa? Nayyaara. Shakak. Dafnoo uffattee gaafa roobi utuu an kaaseetti oraan teessee beektaa guggugaa wayina jabaataa wayina. Sana yeroo sanan si baree achi teenziitti kutaa kun walitti immoo kutaa tokko galle. Kutaa tokko gaafa gallu gaafa sana beektaa sammuun keenya aktiivii ture. Akka ammaa kana beektaa ajandaan baay'eetti baay'enne manni kiraayis hin jiru miti gariin egaa manni kiraayis xiqqoodha yeroo sana achi kutaa tokko dhannee gallee. Buzeen kun Ingiliffaan geeraruu barbaada. Kutaan sun immoo ispeeshaal waan warreen kutaa baay'ee jiran keessa kutaa ispeeshaal ta'anii qabxii gurguddaa barattoonni qaban walitti qabamanidha. Achi keessatti qabxii olaanaa sun qabdu gara xumuraa bahuu dandeessa galee kutaa sanatti achitti ol barree. Kutaa sanatti? Kutaa ani yeroo sana cheerchiidhaan faarfadha. Achi walumatti xinnoo wal dubbisanii darbuun walitti siqachuun hin jiru. Kutaa 11tti dhannee kutaa tokko taane. Ergi barannee ani gidduutti karaa kutaa argadheetanii deemee. Dartee biddeen jechuudha baddee karaa dheeraa deemee biddeen guddaa jechuudha dhaqee dippiloomaa barannee agriikaalcharii barannee achi dayyaa deemee taa'ee waggaan dheeraa natti fakkaatti akka nama dulloomu hin beekuun ture. Achi akkasitti ol barree kutaa 11tti kutaa tokko galee. Kaatee walaloo dubbisee dubartootiin jalqabee kee walaloo dubbisee. Ani immoo walaloo shaayii kana barreeffadhee hin qaba baay'ee ishee guuttadhe waa'ee addaamii fi ambaas barreesseen ture beektaa yeroo sana. Yaada ta'e akkeetti ol barree garuu guyyaa maalii ol bartanii kamisa moo facaasaa guyyaan beeknu gaafa sana mana kiraa ittiin gallu qaba. Garuu haasaa keessatti ciikotatti baay'ee kan fakkaata jettan irratti deebi'ee jirti yoo gorte malee ati immoo kan dhuftee natti yeroo sana natti siqachaa turte ciikota sana biratti ilaaleetu. Egaa akkas beektaati waaqayyo akkeetti walitti nu fidee akkamitti wal agartan nuun jedhe guyyaa tokko interviyuu irratti wal ilaallee wal agarree hin jedhe jalqabaa wal ilaallee wal agarree akkasitti walitti dhufne nan dheerese. Kanaaf amma gaa Aanaa Entertainment waliin jira. Aanaa Entertainment yeroo dhiyootti amma diraamaawwan dhaabbatoo ta'an miidiyaa akkuma miidiyoota addunyaa maraa kan biyya kanaa qofatti hin madaalamti. Ol dabarree addunyaa irratti wal biraan waan ta'eef Aanaa Entertainment daawwadhaa. Booniif taaniifis sheer godhaa laayik godhaa. Nama fi godha maal isin ittiin kaffaltanii. Buzee. Takkeedhaan alaayidha. Dubbiin kun dubbii shira gaaffii shira qabdudha kun. Gaaffii shira qabdu. Tole. Takkeedhaan ala namni hojii koomedii osoo wajjin hojjedhee jettee hawwatu eenyuudha? Yaaddee beektaa kee. Dhugumatti gaaffii hundee shira qabdi. Shira qabdi. Gaaffii tokkummaa namaa Oromoo irratti rakkoo qabdi. Takkeedhaan ala otoo hojjedhee kan hin yaadu. Jechuun gaaffichi duraan immoo amma erga hojjennee immoo kan addunyaa baas takkee maal gaaffii kana. Dimshaashuma isaa ani jara zarree bannaa. Anuu takkeedhaan ala hojii koomeedii takkeedhaan ala nama wajjin hojjedha jedhee hawwu duraan rabbi namti isaanii amaaru malee abbaa lataa fa'i. Maaliif otoo anaafati bari yaadnee gara koomeediitti hin dhufne takkee wajjin yaadnee gara koomeediitti hin dhufne. Otuun beekin lakkaa nuti koomodiinota turre. Koomodiinota turre otuun beekin dhagaa. Kanaaf achi booda wal agarree. Gaafa wal agarree jiru isteejii irratti hojiin keenya afaan Oromootiin muudii maashanii
Muudii jechuun moo? Nyiruun. Muudii jechuun. Akka muudii. Muudii jechuun waanuma magaalaatti dhalattee magaalaatti guddattee. Kanaaf wal ta'ee walii galee tabba wal ba'e. Erga isaan namni immoo namoota nuti amma itti guddisuu barbaannu innis du'eera fakkaata malee. Mr. B. Mr. B iddoo deeman. Jiraay. Koomedii isaa keessa du'e waan. Mr. B wajjin. Mr. B. Takkeedhaan ala. Charlie Chaplin du'e. Mr. B wajjin hojjechuu nan barbaada. Kanaaf iyyuu kana fakkaata malee walumaa hojjechuu barbaada. Anas gaafatamu. Tole. Sagati kaasa jalqaba. Jalqabatti gaafa dheegatu. Akkamii qophoofte? Harreen. Yeroo kana qormaata irraa taarana si gaafata. Kam goota kana? Morma koo dheeraadha morma isaa dheeraadha amma qormaataatuuf. Ishi amma ati. Atumti. Daawwataa keenyatti himta. Akkamitti gara hojii koomeediitti galuu dandeessite? Koomeediitti galuu dandeessite. Beektaa sirbinaanis namni calluma jedhee. Walaloo dubbisnaanis yeroo walaloo keenya yeroo sana walaloo paawarii gurguddaa qabudha. Garuu beektaa Wallagatti yeroo baay'ee sirba kanarratti rakkootu jira tureetu waraabesanii tureeru. Gidduutti akkuma oduu duriitti abbaa manaa fi haadha manaa ture jedhaniifaa qamalee fi antuuta ture jedhaniifaa. Na yaadachiiste. Na yaadachiiste. Ijoollummaa matti gaafa kutaa afurii nan geerare beektaa kutaa afuritti. Kutaa afuritti amma kutaa afuritti sirbuma tokko sirbe hin jijjiirranne jechuudha. Sirbisanii yaadattamu? Isa barsiisaa achi galagalu barsiisaanii nan sodaadha barattoota achi gittiin galu bilaakboordiitti achi galagalee. Homii sololoo qilleensi raasu sololoo qilleensi raasu naannoo fayaa shaggaa koo rakkataa bineensi nyaatu rakkataa bineensi nyaatu. Amma kutaa afuritti tokko namni qabxii gaarii kan argatu fakkii fa'aa muuziqaa fa'aa namni. Kan ittiin qabxiin koo gadi ta'ee sadarkaan barree koo dhaqee gadi na jalaamu oomisha loloodhaan ture beektaa. Kudhan kee ajaarra naa gaafa barsiisan. Hin dhoowwadhu gaa muuziqaa dhabdee. Sodaachaa matu. Achi kutaa afuritti guyyaa tokko otoo ani sagantaa raadiyoo jira. Sagantaa raadiyoo gidduutti daqiiqaa 15 wayii muuziqaa fiddi beektaa. Irraanfadheera na kilaasii keessa yeroo turuu sirbuun argee barsiisaa ka'inaan jedhu. Ka'ii sirba uummata duratti barattoota duratti ka'eetii. Wayitii barnootaa jaan ishee barsiisaa tokko barsiisa. Fuulli isaa finniisi irra jiru istaayil wanti hundi isaa akkuma jirutti barsiisaa tokko kana. Ganama amma galgalaatti barsiisaa tokko dura dhaabatu ture. Amma achi wayitii isa jaaffaa irratti kaa sirbaa jechuutti ka'e. Kaa sirbaa? Hin dhufee. Yeroo sana barsiisota beekan ture. Achi etoon sagantaa raadiyoo irratti sirbu argee yeroo wayitii jaaffaratti takka ka'inaan jedhu. Ka'ii waanuma feete jedhinaan jedhu. Andee daffaariin ta'e guu nama jajjabeessan ta'e oomisha loluu nama aga tokko aga kutaa walitti sirbu ka'itan geerarsa faazariin geeraru tokko jira barcuma gadi faafatee ijoollee barcuma gadi daafaasaa inni geeraru gaafa dubbii barbaadu geeraru. Achi geeraree inni qotee xaafii adii safaree. Inni lolee bakkee urjii qabatee inni baree ji'at birrii safaree yaasan lollee yaasan qonnee yaasan barree yagonno isaa akka sareennaan harka walitti rukutaa fi boba'aan natti guutame achii booddee. Tole. Achi warri mana keenya buna cirree cirannaa jira beektaa cirree cirannaa beektaa. Nam beekee qoboos hin jedhu. Bunni siin guddatu asiif yeroo baay'een gogaa cirraa qabdu fakkaata. Yeroo buna ciraa. Biqiltuu isaan gurguraa tureen. Biqiltuu isaanii osoo naannoo ta'e. Oduu siin guddatu ta'e ija isaa. Mee jedhi gara koomeediitti. Achi isaan dhufanii oduu durii qoosaa adda addaa tapha garaagaraa warra jaasii kennanii torbaffaa fudhatu. Yoo nama gaarii taate immoo shassii kennanii jaaffaa fudhatu. Isaanii wajjin laga bunaa kana keessa sirbaa oola. Ree jaba baasuutti hin ka'e. Mana barumsaatti dhaqee qoosaa himuutti. Gidduutti waan isaan irraa guurran. Waa'ee hantuutaa fi illeettii isa ta'u. Hantuutii fa'aa shaalabee taate akkuma qamadee fa'aa. Waa'een qalamee hantuutaaf leencaa kun yeroo baay'ee baay'ee. Biyya kanas qamalee baay'ee dha. Achi akkasitti jalqabee jechuun barbaade
Akkasitti bira qabde. Isa kaanuma qofaatti na qaba. Bareeda. Kanaaf daawwattoonni keenya amma sana raaffatina aan entertainmentii wajjin jirra like share godha waliin ga'a. Nuti kana booda hojiin keenya aartii Oromoo wanni biraan deebisuu. Aartiin Oromoo waan guddaa qaba warra nu jibbuut cabsuudhaaf gamaadiisa inneessa cabaa jarroo fi dadhaba. Aan entertainment daawwadhaa yeroo dhiyootti fiilmii serious ta'an walitti fufaa ta'an fiilmiiwwan garaagaraa dhaabbataadhaan isiniif dhiyeessa. Akkuma miidiyaalee addunyaa kana irratti agartan isiniif dhiyeessa. Garuu kana gochuu dandeenyu yoo deeggarsi keessan subscriptionii keessan ol nuu ka'aa deeme mooraalii argatee aartiin keenya qixa aartii nama hundaa deema. Isa kanaaf gara miidiyaa televezyiinii waliitis ni guddata akka addunyaatti.